Kabajamtoota hordoftoota sagantaa kiyyaa dura nageenyi Waaqaa lafaa isin haa ga'u. Nagaa kiyyatti aansee akkuma tanaan dura baratame waa'ee tokko isin dabarsuun barbaada. Mata dureen har'a irratti yaada kennus sirna gadaa ta'a. Sirna gadaa irratti immoo yaadni kennamu isinii kennu gadaa hin ta'an malee hin baratan. Mata duree irratti yaada kenna. Gadaa hin ta'an malee hin baratan. Sirni gadaa Oromoo gochaan agarsiisuudhaan kan itti fayyadaman malee tiyoorii baratuudhaan kan itti fayyadamuu danda'anii miti. Namni hanga fe'e tiyoorii waa'ee gadaa seenaa garaagaraa hoggaa baratee hanga itti fayyadamuu hin danda'initti, haga hojiirra oolchuu hin danda'initti, haga ilma gadaadhaa hin ta'initti faayidaa uummatu hin qabachuu hin dandeenye. Kanaafuu gadaa hin ta'an malee hin baratanii mata duree kana yoon filadhee jiruuf kanaafi. Amma mana barnootaa keessatti sirni gadaa akka baratamu jedhamee too'i karoorri bahee itti deemamaa akka jiru dhagaa jirra. Garuu waan kana calqabuun yaaduun isaa dura waan gaarii inni fudhanna. Yaaluma kanaa godhuun waan guddaadha yaa jennu. Garuu sirni gadaa hin ta'an malee hin baratan kanan jechuun gadaan hojiidhaan agarsiiftet irraa fayyadamta malee tiyoorii barachuun nama gadaa ilma gadaa nama godhuu jechaadha. Lammata immoo gadaa barsiisuu gadaa nama gadaa piraaktiisiidhaan ijoolleen akka fudhatu taasisuudhaaf dura sammuu waa hundarraa qulqullaa'ee sirna gadaa fudhachuu fi hojiirra oolchuudhaaf qophaa'e qabaachuu barbaachisa. Kana jechuun bilaakboordii yookaan gabatee gurraacha qulqulluu homaa irratti hin barraayin ta'uu qaba sammuun ijoolleedhaa. Hooqaan waraqata adii homaa irratti hin barraayin ta'uu qaba sammuun isaanii. Akkuma beekamu barsiisan tokko dhufu dura bilaakboordii sunii kan duraan barsiisan biraa irratti barreessee deemsan irraa qulqulleessa. Isa irraa qulqulleessu malee bilaakboordii sana irratti ida'ee barreessuu waan hin dandeenyeef dura isa qulqulleessa. Ijoolleenis namni kamuu falaasama adda addaatiin sammuun isaa guutamee jiru gadaa fudhachuudhaaf baay'ee rakkata. Dura ilaalchi sun irraa haqamee gadaa qabachuu akka danda'utti waa hundarraa qulqullaa'ee of ta'uu qaba. Falaasamni biyya kana addunyaa kanarratti jiru yeroo baay'eedha. Akka nu of hin taane, akka nu isaan taanu nu barsiisanii nu godhaa jiran. Wanni yeroo ammaa biyya kana lafa kanarratti hojjetamu, biyya keenya irratti hojjetamu hunduu namni tokko of ta'ee odoo hin ta'in qaama biraa ta'ee akka jiraatu,
qaama biraa fakkaatee akka bulu. Hoggaa warri biraa kofle akka kolfu. Hoggaa warri biraa boo'e akka boo'u. Hoggaa warri biraa gadde akka gaddu. Hoggaa warri biraa gammade akka gammadu. Godhameeti namni kan hin bocamee taa'a jiru. Kanaafuu of ta'uu hin danda'u jechaadha. Of ta'aatii miti jechaadha. Calaqqisiisaa jira. Garuu namni sunii hin fakkeecha malee hoo namni biraa gammadee innis hoggaa gammade jee kofle hoo keechi isaa gammachuun qabaatiin hin fakkeeche malee hin gammadee jechuudha miti. Nuti wanna tokko wanna uumamaan uumame tokko akka inni fakkaatu goone malee uumama isaa sanirraa jallifnee waan biraa taasisuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf ammaa sareen hin dutti re'een hin marratti. Sareedhaan akka re'eetitti marradhu hoo jenneen hin dandeessu. Sareen marrachuu hin dandeessu. Garuu akka hin dunne godhuu hin dandeenya. Gizee isiin duttu hundaa rukunnee jiilchinee saree sunii dutuu dhiisuu dandeessi. Akka hin dunne jiilchineetoo akka isiin hin dunne godhuu dandeenya. Garuu akka isiin mar'attu akka re'eetitti mar'attu gochuu hin dandeenya. Kana jechuun gara biraatiin maal jechuudha? Wanni of ta'uu dhiisee ofirraa gore qaama biraatis hin ta'u of dhaba malee uumama biraatis ta'uu waan hin dandeenyeef wanni sun ofummaadhaa baay'ee jechaadha. Ofummaadhaa baay'ee jechuun namni tokko hoo uumama isaatirraa ilaalcha isaatirraa fedhii isaatirraa akka jallatu goone namummaadhaa baay'ee jechaadha. Namni gaafa namummaadhaa ba'ee of ta'uu dhiisee waan namni je'een qofa akka hojjetu. Hoo koflan akka koflu sobee keechi isaatti tokko kofluu gammachuu qabaachuu baate fakkeechuudhaa jee kofla. Hoo namni gadde fakkeechuudhaa jee gadda. Amma magaalaa keessatti wanni inni ilaale tokko mana gaddaa hoggaa dhaqxu namni wayii du'ee bu'a geessu keessattuu magaalaa gurguddoo keessatti namni dunkaana guutee taa'u kun hundi isaatu wayii bifa gaddaa irraa mul'ata. Jechuun fakkaateet fuula guuree fuula badee haasaa sagalee gadi qabatee cal'isee taa'a. Kana jechuun isaa maalidhaa? Gadduu isaa agarsiisuudhaaf ta'a jechaadha. Garuu dhuguma uummanni sun hundi gaddaa jiraayee oduu jennee uummanni sun hundi gaddaa hin jiru. Keecha isaatiin waan biraa yaadaa, waa'ee jiruu ofii yaadaa, waa'ee maatii ofii yaaduu danda'a, waa'ee biraa yaaduu danda'a. Garuu waa'ee nama du'ee sanii yaadee rakkina isaa yaadee du'a isaa yaadee gaddaa jira jechuu hin dandeenyu. Hin fakkeessanaa jechuudha. Amma akka sirna Oromootitti namni bakka gaddaa kan dhufu koflee taphatee nama du'e san namni jalaa du'e san irraanfachiisuudhaaf haasaa adda addaa kaasanii taphatanii koflanii waan adda addaa godhanii oduu adda addaa waa nama dagachiisu odeessanii namni sun akka waa irraanfatu iddoo gaddaa san
gara gammachuutitti jijjiiruu yaalan maleedha. Gaddanii ofiifis gadda fakkeechanii nama gadde of fakkeechanii nama sanis akka inni gaddu godhuu barbaachisaa miti. Namumti gadde jennu sunuu hagam gaddi isaa sun keessaa calaqqisa kan jedhu nama hundarratti ta'uu baatuu danda'a. Garuu fakkeechuu waan nurra jiruuf of ta'uu akka of taanu oduun ta'in akka waan biraa fakkaatu godhamnee akka waan bocamneef kana goonaa jechaadha. Kanaaf sirna gadaa barachuudhaafis barsiisuudhaafis dura tokko of ta'uudha. Of ta'uu jechuun waan tanaan dura qabanne waan tanaan dura nurratti barraa'ee sammuu keenya keessa jiru ofirraa haqnee qulqulloofnetti gadaa immoo baratuu oduun ta'in gara gadaatti gara nama gadaa ilma abbaa gadaa ta'uutti deemnaa jechaadha. San ta'uudhaaf dura wanni nurra diban halluun nurra diban suni nurraa qulqullaa'uu qaba. Amma warri seenaa Oromoo qoranne waa'ee gadaa qoranne jedhanii dooktireetiitti argatanii waan adda addaatti argatanii ni jiran keessaa parsantii meeqa ormi kun waan kana hubate oduu jenne baay'ee xinnaadha. Maaliif ormi suni osoo dura of hin ta'in osoo ilaalcha biraa ilaalcha amantii biraa kan isaan keessa jiru ofirraa hin qulqulleessin hin qulqullaa'in waan xuraa'ee irratti waan tanaan dura waan biraatiin guutame gubbaarratti sirna gadaa barachuu danda'an jechaadha. Sammuu bilisa ta'ee qulqulluu ta'etti miti kan waan sanii fudhachuu danda'an yookaan fudhatan. Kanaaf iccitii gadaadhaa hubachuu hin danda'an. Yeroo tokko namni waa'ee gadaatiin baratee dooktireetii itti argatee dooktara jedhamee dhimma kanaan yaamamu maal jedhee ogaa inni barsiisuun dhaga'ee gadaan tuulamaa seera kan tumtu halkanii. Gadaan tuulamaa seera kan tumtu halkan kan tumtuu fi waan mirga diimokiraasii dhabanii fi halkan keessa tumuudhaa dirqamanii jedhee ogaa inni barsiisuun dhagaa. Kanaafuu amma diimokiraasii waan ta'eef sirna gadaa kanaa guyyaa barsiisuu qabnaa jedhee dubbata namni kun. Garuu gadaan sirna halkan kan tuman dhimma diimokiraasii dhabuutiin kan wal qabatee miti. Gadaan halkan kan tumamuuf yeroon sammuun namaa waa burqisiisuu fi waa fudhatuudhaaf dandeettii qabdu halkan waan ta'eef. Kanammoo warri aartii hojjetan hin beekan. Yaanni halkan keessa namaa dhufuu fi yaanni guyyaa keessa namaa dhufuu wal qixaa miti. Yeroo sammuun namaa waa maddisiisuu danda'u, waa uumuu danda'u, waa itti mul'atuu danda'an halkan. Maaliifi tokko halkan keessatti ijji namaa gurratu dhagaa malee ijji gamaa gamana ilaaluu hin dandeessu. Wanni nutti mul'atu, wanni qalbii keenya hatu hin jiru. Kanaaf sirni kun halkan akka tumamu godhan. Yeroo namni waa dhaggeeffatuu danda'uu fi waa maddisiisuu danda'u halkan waan ta'eef Oromoon sirna gadaa kana halkan akka tumamu kan taasiseef kanaaf yeroo sammuun namaa banaa ta'u, yeroo sammuun namaa waa uumuu danda'u,
yeroo gamaa gamana wanni qalbii namaa hattu hin jirre sanitti namni wayis kennuu wayis fudhachuu danda'aaf gadaan halkan cirreessa keessa seeratuma. Garuu namni waan kanatti dhiyaatee icitii kana hin barree Oromoon rakkateeti mirga dimokiraasii waan dhabee fi sirna gadaa halkantumaa jedhee fudhatee kana barsiisa. Yookaan immoo waan gadaan gootisan utuu hin hubanne jijjiiruudhaaf. Duraan Oromoon dimokiraasii dhabee sirna gadaa halkantumaa ture amma gara guyyaatti jijjiira gara itti deemuudhaaf deemanii jechaadha. Kanaaf warri sirna gadaa baranne jedhan kuni sirna gadaa kana balleessuudhaaf sababbii duraa kan ta'aa jiran isaan jechuu dandeenya. Maaliifi gadaa hin baratan malee hin taane waan hin ta'iniif wanni isaan keessaa burqu hunduu gadaa haqaa calaqqisiisuu hin danda'u jechaadha. Gochaanis agarsiisuu hin danda'anii jechaadha. Ittis hin mul'atu jechaadha. Kanaafuu gadaa hin taana malee hin barannu. Gadaa baratuudhaaf ilaalcha biraatirraa dura qulqullaa'uu qabna. Ijoollee teenya guyyaa dilbataa naxalaa itti marree beeta kiristaanaan oollee geessinee dhaggeeffachiifnee yookaan immoo masgiidatti geechinee achitti akka isaan waasan baratan godhaa oollee mana barnootaa dhaqanii immoo sirna gadaa akka baratan goosisuu tasuma hin dandeenye. Wanni kun lamaan waliif fudhatan. Dura of ta'eeti namni sirna gadaa barata. Sirni gadaa wanna biraatirratti sammuu qulqulluu irratti malee sammuu wanna biraa qabu irratti sirna gadaa ida'uun hin danda'amu. Walitti makamuun hin danda'u. Ilaalcha qulqulluu wanni biraa keessa hin jirre. Dhaloota qulqulluutu sirna gadaa kana barachuu danda'a. Namni sirna gadaa baratuudha danda'u dura of ta'ee akkuma jeesanii nuyi amma of dhiifnee qaama biraa akka fakkaanu ilaalcha biraa akka fakkaanu godhamnee jirra. Sareen akka re'ee taatu godhamaa jira. Oduun gammannee koflaa jirra. Oduun gaddinee gadda fakkeenyee bo'aa jirra. Gizee Mallas Zeenaawii du'uu Oromoo meeqatu bakka meeqatti wal ga'ii bo'ee imimmaan buusee bo'aa ture. Dhuguma gaddee bo'aa oduu jennee isa xiinxaluu hin dandeenye. Kuni amma maal baranne nuyi fakkeechuudha baranne kanatu aadaa ta'ee of ta'aan jirru, of ibsaan jirru, of fakkaataan jirru. Kanaafuu bakka aadaan akkanaa amalli akkanaa jirutti sirna gadaa barsiisuu fi baratuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef gadaa hin ta'an malee hin baratanii. Gadaa hoo taate of taata malee falaasama biraa qabattee gadaa fudhachuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf gadaa fudhachuudhaa fi ilaalcha biraatirraa walaba taanee qulqulloofnee haarofnee akka dura barsiisan tokko gabatee qulqulluu gurraachesanii qulqulleessuu qabutti sammuun keenya qulqullaa'e malee sirna gadaa fudhachuun rakkisaa akka ta'een ibsuu barbaada. Har'aaf asumarratti dhaabaa galatooma.